osoo nu yaadin Tewoodiroos dhufe. Lubbuu keenya kennina yoo Oromoo mandhaatiin baafne jechuu ifatti. Yoo guyyaa torbaan tokko hin geenne keessatti Tewoodiroos mana hidhaatiin nuun baasin daaraa taanee dhabamnaa jedhan. Yoo abbootiin gadaa dhuftee warra waliin mana hidhaatii baasuuf gaafatte poolisii federaalaa qoratee karaa ofiitiin baasa. Baay'ee nama poolisii federaalaatii miti. Poolisii federaalaa qoratee waan isaa ta'u waan isaa godhee baasa jechuudha. Garuu uummanni dhiibbaa godhuu danda'u qabaadha. Yoo Oromoon dhufte, yoo xiqqaan dhufe, ana abbootiin qabeenyaa keenya akka agartee sa'a 24 horiillee baaftee fi waan gootuuf ni beeka jechuudha. Bilaa shakkii kana. Akka hayyoota Oromoo warri jettaniin horiillee waan barbaade gurbaa kana ammaachillee yoo beellee umrii isaallee qallabanni beekan kan. Bilaa shakkii. Maaliif Oromoo miti? Adda ilmi Oromoo tokko hidhamuumi. Yoo gaggombisanii qalan tolchaa qalaa jetti abbootii qabeenyaa keenyaaf hayyoota nu jennu. Maaliif waliin quunnini? Yoo waliin quunnini baradha waan amma iyyinu kana nu gartee akkanatti. Waan amma iyyinu kana. Sadarkaa kanan geenu. Abbichuun hayyoota Oromoo Hacaaluun ajjeefamu sila. Hacaaluun hin ajjeefamu. Azala isaati garuu akka rabbi isaatti katabe Hacaaluun hin ajjeefamu. Hacaaluun ajjeefameemi. Mee eenyuun naa kataba nama feemasii, nama jabaa, nama beekaa, nama hayyuu, nama jagna, nama saba kanaa waan guddaa dhabe mee eenyuun naa katabda na jala kataba warreen dhagoo jirta eenyu kadha rakkoon irra deemaa jiru waan hedduu irra dalagaa jiran. Eenyuun naa katabame. Miyaaqisi waa yaadatan laala naa kataba nama jabaa adda rakkoon irra deemaa jiru. Nama saba kanaaf jijjiirama kanarratti waan guddoo dhabe waan guddoo dalagee. Mee dafa. Okay. Ana isinii deebisa. Mee namni atileetii keenya jagna harka wal qaxxaamursee seera ittiin bulmaata isaanii atileetotaa san cabse eenyu namni akka ta'ume kadha rakkoon irra deemu kagartee namni mataanii miti miila yaada jedhee hayyuun kennaaf abbaan qabeenyaa kennaaf daaspooraan kenna keessaayyuu irra katamuuf yeroo baay'ee isa kana kuffisuuf isa kana irratti duulan eenyu. Mee dafa kataba ammallee sinii mee nagadde okay tuuleetti turtan Fayyisaa Nadhaa Fayyisaa Leellisaa. Fayyisaa Leellisaatii fi Jawaaritti abbaa na tokko Jawaar jedhe Abu Naif Jawaariin Jawaarii seenaa dalagee sabaafumaan dhabu. Ifa mallee naa godhi bakka hin taa'e na fidde abbaa maqaa katabde. Fayyisaa Leellisaa atileet Fayyisaa Leellisaadha. Gaafa alaabaa biyyaa ol qabee beekumtii argate addunyaan Fayyisaa Leellisaa laalaa gadi gartee rakkoo ta'e na bara. Amma namni tokko Jawaar jedhee katabe Jawaariin baroora siyaasaa qofa beeka. Yoo fakkeenya addunyaa keessaa warroonni beeku jiraatellee warreen baroora siyaasaatti beeka. Fayyisaa Leellisaa ilmi namaa addunyaa tanarra rabbi uume guutuun isaanii beeka. Harka dhibballee dhibba ta'uu baate. Maaliif? Yeroo addunyaan atileetota keessaayyuu olompikii irratti fooddaa qabduun addunyaan kan TV manaa qabu kan manaa hin qabne mana shaayii dhaqee yookaan ollaa dhaqee daawwatu san keessatti nama addunyaa irratti bahee mul'atee maqaa Itoophiyaallee alaabaa Itoophiyaallee eenyummaa isaallee ol baasee agarsiisa jechuudha. Nama Itoophiyaa ja'uuf jijjiirama dhufe Oromoo waltajjii addunyaa irratti yeroo takkatti daqiiqaa murtoofte keessa isaa takka hin geenne keessatti maaf harka wal qaxxaamurse atileetiin kun waat happiin maaltu ta'e maaliif waan agarsiisu seerri dhoorka agartee ta'e jedhama sadarkaa san dalagee adda ka ajjeesuuf barbaadu Oromoo. Ka ajjeesuuf barbaadu eenyu Oromoo. Amaaraa miti, Tigree miti, Shaabiyaa miti, Ijiptii miti. Ka arrabsu eenyu
Mataa yaadaa jedhaani bar. Miilaan. Mee ati inumaa ka addaatu jedhe silaa badhaafamuu qaba osoo mataa miilaanuu yaade. Eekaa wallaalinna isaanii bar. Mataa yaannaa miilli sun sisteema saniin bar nama kuma agasii keessaa sigale mataa yaannaa yaaduu miti miimoriin isaa irraa gartee kiyyaa kee irraa faxina ta'u fiiguu qofaa ni miti bar. Wanni sun bar fiiginsaa dhawata onnee qofaa miti wanni. Yookaan ammoo hafuura baafata sombaa qofaa miti wanni bar. Yookaan ammoo jabinna lafee qofaa miti. Yookaan ammoo tireeningii yookaan ammoo shaakalati goote qofaa miti. Sammuun kan kee warroota sanirra yeroo kam ispiid yookaan ammoo fiiginsa kiyya dabalaa yeroo kam karaarra fiiguu yookaan laayinii jijjiiradhaa yeroo kam eenyufaa namoota kana hunda deemsa san keessa bar sisteem san fayyadamee namni kun kaalkuleet maatii sii dalagee bakka sanii garte eksi waayii dalagaa deema namchi koo qabaadhu. Amma garuu kaa tiksee wayii TV kara deemaa wayii asuma taa'etumaan miilaan yaadaa jedhaan. Inni miilaan yaada jedhu kun bar seentii wayii waa qocatee yuutuubii irraa yookaan ammoo tiktookii irraa qocatee waa liqimsuu yookaan ammoo intarneetii irraa kafalanii yookaan maqaa gandaatiin waa godhanii bar birrii xiqqoo takkaaf nama arrabsee xiqqeessaa jechuudha. Atileetiin sun garuu yeroo takkatti doolara 1000 agasii yeroo takka birrii Itoophiyaa miiliyoona agasii sadarkaa gas addunyaa irra beekamu takka saba kanaaf kennee biraa gala. Takka jedha. Maaliif kaa'ama namoota beekamoo akkasiisan yoo dhooftee mataa keessa madooshaan duuba deebistee qofa jagnoowwan silaa dura ba'an ijoollee jajjaba namoota seenaa dalagan hedduun hay ibaluma akkas ta'eemi. Amma jechuun kun isin hin galu. Warroonni waa'ee siyaasaa baratee akka gaarii beekaa biyya takka yookaan saba tokko yookaan ammoo warra tokko cabsuu yoo barbaadde gadhee isaan keessa yaraa isaan keessa jiru faarsi jabaa isaanii ammoo cabsiya milee. Deeggarsa kan argan irratti duuli. Koolarraa cir. Namoonni akka jibban godhu irratti duulchis addatti hambis. Yeroo inni addatti hafee kufe ammoo isa ammoo ilee baluu agartee akka baluu taata. Ni salphataa akka baluu dhugaa keeti. Namoonni qara hamileedhaan isa beeku baluu akkas godheemi. Nuti ammoo maal akkas godhuu qabna jedhee deemu guutuun baluu akkas tahee miti. Haadha abbaallee maal jedhanii taa'e akka baluu taata. Firrillee maal jedhan taa'e akka baluu taata. Akkanas cabsanii jechuun siyaasa kee. Ufoo warri akkama gurbaa eenyutaniin Adoonaay jedhan kanatti Oromoof Amaaraaf Tigreef nama hundaa xiqqaa guddaa ijoollee dubartii fi martuuf abbaa gadaatiif balufallee gola yaasee gurmeessuu horii gartee jabaa kenna hidhamee beekaa kenna hidhamee jagna kenna hidhamee hin teettanii barakkanaa mucaan kun barakkanaa. Eeka warri qaraa shakkee waan nu godhuuf deemaa jiran argaa jiraniimi waan nu jechuu deemaa jiran akkatti mataa gannu dhayan akkamitti akka siyaasaa wayii amma kan dalagamaa jiru mootummaa kana keessatti mootummaan kun qaroodhaa beekumsa qabaa karaa tikaatiin karaa adda addaatiin hundaan diinaa fi adda baasee beeka karaa namni hin beekne wayiitiin dhufuu deemaa jiran jecha aabbichuun jedhu maal jedha aabbichuun tooftaa nu kalee keessa ture ittiin dalanne waan takkallee fiduu hin dandeettanii deemaa jedhaanii mire amma tooftaan isaan dhufaniini feemasii wayii karaa kanaa ol baasanii caasaa wayii ijaaratanii Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraatti sabaa sablammoota akka biyyatti ijaaranii karaa nu quban qabne gurmeessanii waan hundaa caasaa godhanii guyyamta akka ol bahee kun an biyyaaf dorgomaa jedhee dhufa jechuudha. Eekaa dhaqa wayina kan dandeenye qoo gabaadhaan jiru hin eegin garas. Eekaa dhafee masii mire boru maal jedha beektaa ol bahee dhufee an Prime Minister of Ethiopia saniif gartee fiigaa filmaata akkas godhaa jedha. Kashlabbee. Kaayyoo fuudhee hundinuu abboora jedhuuf. Ka warri baalagee kana gartee jaarsa godha jedhu. Na uffalchallee jecha garii. Abbaa qabeenyaa Oromoo jettaa. Hayyuu katettuun jirra kutaa laakee kana guutuunu yetta abbaatu. Kanaa darbin osoo quban qabne guyyama takka ol baheeti gaaf kan kun abdii daandaa sombuu kaameelaa siin jedha yookaan ammoo ante busha. Wada Madagaskar wada Saudi Arabiyaa siin jedha guyyama takka osoo quban qabne. Darsa guuratee fiiguu malee kenna kun eeba rakkoo nu qabu osoo gaafa waa gala waliin dhaabbannee illee bara waa goone akka dhiiraa akkasii boonni hin jiraan jiru.
gurratti isin calafu. Be careful. Mootummaallee ni dhaga'u jira. Namoota dhimmi illee ni geenne. Siyaasaan dalagamaa jiru wanni amma godhamaa jiru. Laaftu jettee olaaltu taate nafxanyootaa fi warri TPLF illee karaa danda'amuun eenyu keessaan hin eeginas gartee Finfinnee keessaaf Gondarii, Goojjamii fi Maqalee achi yoo hedduu taate hedduu gowwaati. Harka dheeraan dalagamaa jira. Akkam goonee Oromoo alaa kiiloo baafna akkam goonee akkamitti nammee qammarachaa jiran beektan isin hayyoota addunyaa warra jiran sisteema akkamii karaa kam dhufnaa ka dalagu mallaqa kaama birriidha. TikTok gubbaadhaan feemasiidhaan mallaqni dhufuu qaba. Isaanis investii itti godhan kennas investii itti godha. Gaafa mallaqaan ganda kenna mala dubartii teennaaf dubartii waan biriin go'an eenyu maal maqaan isaa sagaxeen sagaxiin kun gartee sagaxee godha dubartii teen akka nutti. Sagaxeen taane ijoollee xiqqoo tana sagaxee godha sun hin beekne. Ibar sagaxee qaati jala qopheessanii. Inni ammoo boottiif dubartii shamarran gartee takka arganta boottu sanuu islaama ta'uun oltu na fakkaata. Sana fatuullee jinaan isaarullee jinaatti. Osoo biraan dhanne qaata sagaxee godhe amma isiin sun amma bara. Sun qaata ijaaranii waa hunda qaata nam sagaxee godhe mucayyoo rabbi rahmataa godhuufi. Sun jecha isaatii miti qalbii keessa inni qofa qabaadha. Innuu isii keessa dha sunam. Kokkeessii tana murta malee isii dhuga sunam. Isii ilaaltaa mi'atti dhiirri kayoona sagaxe tokko lamaa miti. Jecha sagaxee kaa kam jedhee isinii hima isiniin galu bara. Wanni sagaxe namtichi deemuun gurbaan deemuun maali beektani faallaa rabbii uumeen deemu wal kasi isinii gala kaama yoo isinii gala. Faallaa rabbiin uume eeka gartee dhiiraaf dubartii osoo addan baafanne gara marattuu deemi wal. Ankaa kana peejii irraa argaa qajeellotti. Waan isarra mucaa kanarra waggaa gaafa inni waggaa jahaarra ga'e wanni waan dhaatiif isaa waggaa jahaa. Eegarra ga'e maal akka ta'e tokko amma gartanii gaazexeessaa wayii gaazexeessaan tokko mana murtii dhiyaachaa jira. Maaliidhaan sagaxee ta'e jechuudha. Maaltu gabbaara beektanii amma gartanii gaazexeessuu katuman kan namni baallameenii waliirraa funaa jedhee deemna uffulchan hayyoota namoota guddaa dura jedha. Warra akkas tahee deemee kun fuudhee achi fidan qabanii tumantoo gartanii. Amma kaa namoota hedduu kan inni sagaxee godhe. Waliin bulan dhiira bara akkasii agaltu kana uffulchallee. Kumaatama gayyaa jira amma. Warra mallaqa maaliyyoo yoo goote maaliyyoo 500,000 baankii siinan 7 miiliyoona argattee dubartanii kun hundi isaatu naa qabadhaa. Caasaa sagaxee kanaati namuu gara daddaatiin deemaa jira. Soo kanaaf akkasii isinitti hin dheeradhu lafti isaan halkanii na uffulchallee nuti wanni goonu nagaa gaariitti. Oromoon amma qaroo ta'uu qabdi qaroo milaacii ta'uu qabdi. Qaroo waan dhufu hundaa namoonni bar addunyaa kana gubbatti tooppiidhaan mul'atan goolii waan barbaadan bakka nama kan beektan namoota yeroo wanni takka itti dhufte kana kaa'ummanni musliimaa ni beekaa diiniin keenya nu himee jira. Oduun takka si dhufte waan tokko adda baafattu malee jala deemuu dhabu qulqulleeffachuu. Maaltu nagaya jechuu dhabu amma rakkinni nu qabnu tana beekte warra siyaasaati kun dhiise gariin namaa. Wanni ammoo isin nyaachuu deemuu jira inni warra siyaasaa jiraachi ilaalaami. Warri siyaasaa bara afaan beekanii argaa yoo isiin dhuftellee akka itti jalaa ba'uu qaba. Akka gara itti dhiyeessullee beeka yoo dhiyeessellee. Yoo lollee warri bar siyaasaa ni argu jira kaagartee ibiddaan taphataa jiraami. Barra warri siyaasaa ibidda harkaa qaba. Nama ibidda harkaa qabatee warra dinnichaa oo'aa olii kennu gartee dinnichaa oo'aa bar namni olii kennee haa jedha afaan si kaa'edha yoo harka gubee arge namtichi warra namtichi afaanitti darban. Namni dinnichaa oo'aa afaan si hin buusin abbaa. Dammaquu qabna hubachuu qabna. Soo kanaaf akkasii kun wanni waliin jennu abbootiin gadaa akkas gootan ragaa biraannaa ragaa kan ilmaan Oromoo akka biraannaa geettan abdii qaban. Sababa nama kanaaf abbootiin gadaa dhufaniif nu kaleessuu qaban. Sababa gahaa. Eeka haadha dubbiin dhiifama naa godha akka ilma namaa yoo taate ilma namoomatti ni jira namni jajjabni hedduun kadamni silaa ba'u. Gaafa jawaarii maa akkanatti hin dhaqiniif. Abbootiin gadaa abbootiin amantii hadha yaa'an kun gaafa baqqalaa garbaa fayyadaman jawaar faatii hidhaman. Gaafa naahima maqaan isaa